Zaak tokkummaa hundaa gadi ta'e sababa inni gandummaa fi gosummaa harka keessaa oguun qaamii harka raawwadha dhabe. Oggota kaasii bu'aa oggota jimma bu'aa achitti waliin danta bataa eeggataa ni qofa ibsaa tokko kana halama. Maqaa harargee jiru ni sodaata ni jibba ni qaanfatallee harargee jiru yaamuu hin danda'u. Maaliif akka inni dhukkubuu hin beeku yoo inni obarra yoo inni amate malee yoo hin rakkoo irraa hin qabnu. Akka harargeetti nuti maqaa abboota dhaalee qulqulluu tiktookaa fi foolootii nu qabnu harargee jannataa fi warqee hin jijjiirre qabna ka Oromoon kutaa waraqaatti Gizee sirrii bareeffadhaa jedhu. Kuni tokko garagalee isaa kan akkuma ammaan dura ibsaa kufi namaa sun kana nama. Kana waan keessa jiru isumaa namaaf hin gahu isumaa waan san namu Oromoo tana wali kaasu duqita inni aarsi jibbu anaaf beeka. Daar sirii jibbi dhageeffadhaan asinitti hima. Harrayyuu fi ilmaan mugaa ilmaan bolayeen keenya sambiseeti sadeen bareentumaa gadi deema sadeen bareentumaa jiru shanan bareentumaa jira. Oromoon ilmaan lama dhale lamaan san keessaa tokko boorana tokko bareento shan dhale dhummuugaa harrayyuu qalloo fi murawwaa minaamin waan akkasii dhale kana keessa inni maal godha harrayyuu fi aarsi hambisee fideeti sadeen bareentumaa gadi daa'ima dhabachuu barbaada. Kana nuti warri muuxannoo qabu jirra ibsaan nama dadhabaa qofaa mubaarakii fasli fi maayikii gattee sababa gosummaa fi gandummaa harargeetti nama miidiyaa kanarraa paare negatively dadhabeedha ammatti kanaaf hin gowwoominaa hin shawwadaminaa sirii jibboonni yaamu gahee ibsaati akkasitti hubadhaa dhumate Oromoodhaaf dhaamsa kana qabna nuti. Kalaqoomi. Kun agandaa ibsaati miseengaraan jaaranii fidanii quba qabna shanan gibee hojii wal qabsiisuu barbaadan shanan gibee waa waggaa 50 dura ture kun waan hawaasa kutaa jaarra barachaa turedha mootummaa if dandee ture Oromoo duraa'u waliin qabatu kanaan kutaa Oromootti fi godina Oromoo haa uume masa tiktokaa osoo hin taane Oromoo lafarratti uummate ittiin bulaa jira. Kana irratti hin dogoggorina damma. Kanuma qaba waan guddaa gootan irraa nafee naadii baba. Miidiyaa kana gubbaadhaa kan inni antaajabu gizee hunda namuma dhaadeetu laphee dhawatee dhufee akka waan kutaa bakka bu'u gizee maqaa yaammatee taa'eetuma isa maa sheemiin hin qabne kana ajaa'iba gizee. Diinummaa aarsiitiif waan kana baasee ibsaa waan biraatii miti dhageeffadhu. Akkamitti aarsii fi maaliif keessaa baafna waan jedhuu fi ilmaan shanan bareedduu warra hambisanii kana fidan. Kuni bakka nun bu'u ibsaa qofa bakka bu'a. Akkan. Galatoomii. Kana galatti immoo iccitii biraa asitti dubbannu dhifama forsi xiyyaa iccitii biraa ka beeknu jira asitti dubbannu waa hundan dubbatanii maaliif waan kana godhan eenyu waan kana godhe as keessa dahoo eenyu maqaa balleessaniitii fi maqaa akkamii baafachuu deeman tokko tokkotti isin beekna wanna kanaan milkaa'u miidiyaa kan gubbaa waliin jira guruuppii miseengeraan jaaramtee yoo jaarabaan maallaqa guurtee ammaan dura kasaarti ammaas ni kasaartan. Oromoon kutaa warra takka harargee beeka harargee taa'anii jiran harargee yoo qaanfate darsa kee guradhu baloo haraan bana maqaan jijjiiramne warqii qabna. Bareentumti ilmaan shan qaba sadii qaba. Waan kana keessa maquma harargee jiru kanaa as keessan jiru walaalaa isin mee waluma Namni jibba maqaa harargee jiru kan ijoollee jimmaa caalaa ijoollee arsii caalaa dhageeffadhu maquma harargee jiru kan jibbu isaa kana waan sirrii burra ifiyyaamu kana jee. Amma fakkeenyaaf amma jimma shanan gibee shan gibee guutuu walii yaamti. Bakka kana keessa yoo sadii bareetumaa yaanu harargee kabajamu bakka kana keessatti rispeektiin maqummaa kanaa akkamitti harargee kabajamu oola. Harargeen dhageeffadhu harargeen maqaa jannataa fi Oromootti hin dhaadannu eenyummaa sirrii katti ibsinu. Sirjii sheeqaadha kan keessaa deemu. Usmee warri as jala jiru namni qubbashan kun ayaama harargee jii barreessa abbaa beekate harargeen kutaa hunda bakka buuti walitti tokko hundinuu inti akkamiin namni kanaan safaata. Dhiifama kutaa kaamsaa obboleeyyan keenya kajimmaatiif kaarsii nama kumaaf dhibba afur kan dhaamsasinii qabnu. Ibsaan akkuma isin beektan nama ammaan duraas ibidda bakka bakka qabsiisaa ture kan kutaa waliin naqaa turedha. Addatti immoo harargee keessatti nama udaan laaqaa ture san dadhabee kufe akka ta'e asiin akka hubattan barbaanna. Sadaffaa gareen tun miseengeraan guruupiidhaan tajaaramtedha. Ani sirriitti hin beekna. Wanni callisuuf maali beektaa? Waanuma namni hundi fideetuma ajandaa guutuu ammallee seeni namzaa kiyyaate hin kufin ammallee biibsaa faa fuutee kufin. Waanuma namnummaan hundi fideetu ajandaa hawaasaa godhuu barbaadu irraa dubbachuun fedhuuf malee waan hedduu argaa kana gubbatti namummaan hundi dhufee akkamitti arsii balleessina waan biraati miti sirjiipi walitti uuman akkamitti antuma keessa baafna nuti arsii wajjin jecha miidiyaarra wallabna malee jibba seenaa hin qabnu waliin bar loon hin qabnu bar waliin Oromoo akkam wajjinu kana dhaloota akkasitti uumuu barbaadu harree qofa nama tokkoo fi lama wal qe'ina miidiyaarratti wal xiqina yes justice history justice politics justice is humanity waliin qabna arsii wajjin. Qoy ni gabaabsa ani maqaan nabi qoy takka qofa deebi'u deema waan takka mucaan kutaa jimmaa keessa dhufee harargee arrabse namni harargee eenyummaa arrabsuu hin qabu mucaa ni deebisaa likkii deebisuu danda'u qabu yoo tokkummaa isaa taa'ee harargee arrabse tokkummaa qofa likkii hiimuu tokko arsii keessa dhufee yoo harargee arrabse namichuma tokkicha isaa liggachuu malee yoo hararguma san keessaa tokkicha likkii hiimuu malee amma bahee namni gowwummaa sadarkaa isaa gabbuusummaa gabbahee kutaa guddaamu aboo sheenis
qabu akka keessa jireenya abbaa keessa jireenya uummaati hawaasa gadi keessatti hawaasa keessatti baalagummaa kana caala jira yoo namni baalageen tokko miidiyaa irraa ani gabbee waa dubbadhu maqaa kiyyaan harka arfamuu qabu anuma qofa likiimuu yoo ni fi hakutaa jimmaa keessaa mubaarak dhufee waan akkasii laga mubaarak qofa likiimuu yoo asliin bee arsii keessa bal asli qofa likiimuu mush namni gabbahee kutaa arsii keessatti arsii marree taatee harargee marree taatee jimma mataa kolkolee. Galatoomii Hamza. Akkas. Wanni dubbachuu barbaadu baay'ee hedduun kaaftaniittanii irra guddaa garuu irra jirees wanni beekamuu qabu Oromoon nama asirratti kaayate tokkoon qabu nama qabsaa jedhee sooshaal miidiyaa irratti kaayee hin jiru nama sabaan kutaadhaan nu arrabsidee kaayatee hin jiru. Namoonni hedduu beekamtummaa asirratti argatan eenyuu fa'aa jennee ilaaluu qabna jalqaba irratti. Namoonni asirratti beekamtummaa yookaan filaawara guddaa argatan har'a beekaa ta'anii ka dubbataa jiran eenyuu fa'aa gaafa jennu jalqaba dhufiinsi isaanii maraatanii mammaraatanii waan dubbachuu hin qabne waan dayyuusa fataa dubbatanii haasawaa hin beekan waan dubbatan beekan jecha negeetiivii waan dubbatanii qofa filaawara arganii beekaa ta'an wallaalaa beekaa ta'an jechuudha. Har'a deebanii immoo isaanumti warri beekumsi hin qabne beekaa nutti ta'anii kutaadhaan wal nu qooduu deeman. Har'a sadan barreentu wanni jedhamu hin jiru baasee seenaa keessatti. Shanan barreentu ilmaan Oromoo bonaaf barreentu ilmaan shan qaba. Eenyu fakkaataan gara laakamee jira. Isa. Itti aansuudhaan immoo namoonni kunniin baasee ijoollee kanneen nuti beekamtii kennee jirra. Warra jala teennee filaawara isaanii kennitu ija keessa nuti baasee dhaloonni kun keessattuu dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru. Wanni Oromoo akka Oromootti nu waachisu malee akka gandaatti nu waachisu miti baasee dhaloonni kun. Kan waan gaarii waan fuuldura saba keenya waan gaarii ta'uu qabnu malee deenni waan Oromoo dubbataa oola nuti immoo waa'ee gandaatti deebinee dubbataa oola. Garaagarummaan keenya kan. Sooshaal miidiyaa kana keessa gaafa deemtan deenni Oromoo waa'ee Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa dubbataa deema. Nuti immoo kutaadhaan wal qoodaa deemna. Beekumsi keenya maal inni dhugumaan waan kaleessa tilanne har'a dabsuu dandeenya. Oromummaa kaleessa jimmaan qabdu har'a dabsuu dandeenya. Harargee gootummaa kaleessa waliin maqaa harargee qabu balleessuu dandeenya. Waan kaleessa arsiin qabu har'a dandeenya. Arsiin tokko siikko ilmaan siikko mandoo tokko beekamaadha. Har'a wanni anaafa jijjiiruu tokko leen jiru. Beekumsi keenya atlis waa dabaluu danda'u qabne waa hir'isuu. Harargee akkatti bakka sadiitti jiruu deema. Kun beekumsaa beekama. Hir'ina sammuuti kun. Wallaalaadhaan beekaa waan jenneedhaaf. Akka Oromoo tokko taane jennee dubbataa asiin halkanii guyyaa dubbanna. Asiin immoo harargee bakka sadiitti nu cafaqee tokko ta'uu qabna jedha. Manni harargee tokko lafarra tokko ta'ee jiraataa jira. Gammachuusaa gaddaanis waliin nama uummata jiraataa jiru addaan baasuu deema. Namoota akkanaa kan filaawara jalaa balleessuu dhawu. Ispeeshaali ijoolleen Oromoo nama akkanatti beekumsa kan beekaa ta'e nu rakkisuu akkanaa kan filaawara keessaa gaafa ba'an gaafa dhageettii dhabamsiifne ofuma maraataa deeme jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu ijoollee gandaan ufiin dhaadatan namaa rataa deeman gaafa deemne of xiqqeessaa deemne nuti xiqqeessaa deemne jechuudha. Nutu ajandaa kennaaf deemne. Isaan maratanii beekumtummaa argatanii maaraa sooshaal miidiyaa kanarraa yoo filaawara isaanii guddate waan argatanii argatan. Garuu saba keessatti madaa dhaabaa deema waan ta'eef yeroo hedduuf ilaaluu qabna jedhee amanaanii piliis waan akkana sirreessuu qabna marti keenya. Galatoomii Profeesar Awwamata kan dubbadina biraati kan na tokko galatoomii atumaa nuyi Oromoon akkuma sinundi beektan tokko Oromoon limaan lamuma dhalee sinundi ni beektani. Bareentumatti yoo gaddeebina 5 dhalee malee 3 miti. Kun agandaa isin caalaa nuu beeka. Isin caalaa nuu wal beekaa waan nafis beeyna kan inni ta'us beeyna. Kana kan fudhatu kan dhiisullee nuyi namni fudhatu hin jiru. Guruppii takka miseen garee WhatsApp hin jaaramte akka taate qobattana suma naamsaa namni keenya waan namni as gubbaa taa'ee haasa'u hunda ammin gatanii baadhatina maaliif yoom eenyuun akkamitti haja'u osoo addan baafatin wanni ati ceetuun tokko hin jiru. Namni tokkoo fi tokko miidiyaa irra wal dhabaa walis jeeqaa agandaas wal godhata. Garuu uummanni akka uummataatti sooshaaliin namni wal dhabu hin jiru namni wal bu'e hin jiru. Sana akkasitti hubachuun gaariidha. Abbaan barbaadde waan barbaadde jibbuu mirkatti qabda. Garuu jibba keessan jibba gosaa fi jibba ganda keetii fakkeessitee ittiin dhaadachuun sirriidhaa miti. Maali sadi wanni ijoolleen barreessitu kuni edda dhufee ibsaa fide bakka inni irraa fide beeyna akka inni fide waan fideefis beeyna kun waan fudhataman qabne harargee takkitti urjinaala jannataa fi warqeen hin jijjiiramne qabna. Abbaan maqaa harargeetiin biyyaa muqaanfatu deemuu danda'a rakkoo takka hin qabu. Boobisa kamuutu nurraa qabsiisee mucaa kana guddisee. Eenyu anamoo? Anamoo? Isin takkaasirraa gabbuun kiyya miti. Buu dandeessa ani muutiin qabadhu.
Kadung asatti haasa'an jiru. Obsa ni Turkiin maqabee dhaggeeffadha. Ganda namaa keessa deemtee waan waliin Singalchate wanta kana gaafasitti haasa'uuf muti. Abooti amma ganda yeroo Jiru na rabsina ni Turkiin. Okay, ni Turkiin naqabee itti dhiisisan irraa muti. Dabbal ko obsi. Wallahi billahi sachoo sushee rendi barga. Wani sin beeku qabdan. La hedduu. Wala Dubbad. ka gaafatu Samir. Kana irratti dhiiftaniituma wani isin ibsa dabalataa isin kannu muutirraan kaafatin siin jee. Feemas maarre ta'e feemas ni maarre an nama if duratti ilaalaan jiraadhu jiruutiyyan jiraadha ibsaadha biyya faranjii jira ibsaan. Ibsaan biyya faranjii jira. Ibsaa jechuun akka nama miidiyaatti fayyadaman siigalee faranjirraa baratee faranjii fakkeenya godhatee ilaallataa deemu malee. Kan namni carraa biraa dubbatu maaliif sirratti wanna jedhaa miti. Namni carraa kan biraa amma dubbatu. Maarree haasawa namaa naasee nama maqaadhaa naaseena. Usaa yoo sii ta'e fudhadhu yoo siin ta'in bira kutu. Yoo sadeen bareentumaa keessa abbaan fadhe yoo hin jiraanne. Sadeen bareentumaa jiru sadan bareentumaa beekna abadan naman diidu ibsaa utuu qabadhu taa'ee Akeenya isaa sadeen bareentumaa Hai. Maraasaa kana du'aa kana nurraa baasi. Hai. Asii waliin nyaannu amma dhiisii bakka. Alaa wala Bakka asuma qabna. Isi walilolinaati idea namnin tokko yoo fidate idea kun hindi ko jettanii Dabun silmiidha waan silmii qabatee dhufaa bara. arrabsuun gaarii miti waliin arrabsinaa maal taatan nagaan manni kun jamsi kajoo kun. gaggeessa sinigalee waan kana ta'eef ibsaa yoo akkana jee lakki akkana miti jettanii isinillee akka dalagatti ani akka dubbadhu qaba. Anaan isi kana dubbadhu tartiibumaan dubbate malee. Hoy jabaa Inni mana nama caalchisuun kan barbaadetanii tartiibumaan carraa. Na dubbisneet. Sadaqaa jira dubbadhu haa. Maaltu naan sigeet? Maal qabda? Ati maal sadeen barreentu jette saateessaa fide sadeen barreentu. Feedu sadi ta'e feedu kudhan ta'e maaltu si galcheeti? Akkuma galchaa kaleessatti dhaladde ani waan haarawaa fudhagoon barbaadu. Okay, yoo kas taate arsii fi baalee tokko moo lama? Tokko miti kutaa lama. Maa tokko. kutaa lama ta'a. Kutaa lama kutaa arsii kutaa baalee goja maaliif tokko taatan? Quubsama ammoo maaliin baantaati? Maal jechuu akkanni? Baalee lafa malee arsii Oy kutaa kudha tokko naa lakkaa'ime. Maal jecha warra kutaa kam sirna bulchiinsaa ammaatiin baantamoo kutaa Oromoo kutaa uumama isaaniin baantaati. Oy kutaa kudha tokko naa lakkaa'e. Kutaa fi ati arsii baalee garaagarummaa wanni qabu maal garaagarummaan sirna bulchiinsaati. Arsii baalee tokko sammuu kan sammuu dhoqqee kan gidan akka arsii baalee tokko godhattee barangee keessa yaadda. Kutaa lama waan nama shabootu. Kutaa lama sirna bulchiinsaati ka sirni bulchiinsaa lama ta'uu danda'a. Baalee kutaa lama jeetu maaliif waan riilii jiru kuni. Kutaan baalee jamtu. Okay, kutaa baalee jirti moo jirtu? Baalee injira quubsamaa ta'e injira baalee. Malee kutaan sirna mootummaadhaaf injira. Kutaan baalee jamtu jirtu jechuudha. Yaa garuu baalee jechuun immoo arsii miti jechuun baalee arsiidha. Ati kanan fudhattu ati kutaan baalee jirtu jecha. Kutaan injira siin jedhee bar. Maal jaajirta injira akkaataan ati deemsaa jirtu bar waa'ee kutaa miti bar. Akka waa'ee lafaa miti ka dubbataa waa'ee lafee dubbataa. Maaltu dakasi fide dakanaati? Ani kaa seenaan jirre fidda kaati seenaan jirre nuti bar nama seenaa biraa galuu qabna gidaantummaan kee waan harargeen qabne harargee akkasitti qoodu barbaada. Nyaachiftanii wal nyaachiftanii adda facaana isinii tolla jechuudha gos. Eessa facaataa miti tu facaa hafa malee harargeen kaleessa sin jira borollee jira. Waa'ee harargee sin gaafanne nama waa'ee harargeen naaseen. Arsiillee taatu sitti himaa bara arsii kaleessa jira hararlee jira borollee tu fufa. Ajandaa duraan qabdu irratti mana keessirreessitee waan seenneef akkasitti irratti naasu. Ama bakka yoo feetan ballama qabadhuuti James. Ballama qabadhu. Inaarin biroo fayyada. Hayyuulee fidiiti. Akkasitti isa kana wajjin moromaa godhii jechuudha. Hayyuulee laali hedduu dhageenye hedduu argine kan akka amma ibsaa akka mucaa amma xiqqashoo maal shingeen tanatu waa'ee harargee jidduu dhageenya ajandaa goonetti. Ibsaan xiqqashaa miti mataan isaa. Amma dhaggeeffadha waan takka ta macarashaa dubbadee. Sirbaa miti bar kuni daansii miti bar wanni nu gotaa jiru. Aboo calletti baaleen jirtu jaa akkamis hojii haasonnaa miti. Namni baaleen jirtu arsii. Ati maal si galche waa'ee dhimma baalee yoo amma baaleen jirtu. Maal si galche dhimma kaa? Namni baaleen jirtu arsii qofaa jiru. Summii kee achuma fitadhu haa. Ani akkasuma qabadhu sin arsiin kun akkamiin namni baaleen jirtu arsii qofaa nu hin jiru wajji haasonna nuti naasonna. Dhaggeeffadha
Joolleni Ashkaabbaacummaa kana dhiisi ashkaabbaaci taatee bara rakkatee bara. Aboona naasoo. Ashkaabbaaci bakka hunda ashkaabbaaci siya. Akhi boo tokkummaa deemi wallahi. Joolleen Harargeedha. Harargee barreeffadhu maqaa kee. Maqaa kee barreeffadhu. Jibbaa maqaa Harargeedha. Abbaan tokko yoo kutaa ibsaa keessaa baafte ganda ibsaa keessaa baafte Harargeen guutuun siin jirtu waan ta'eef Harargee barreeffadhu sirbii dura haadhu. Kana sammuutiin Harargee barreessuuf Harargee maaleessuuf. Maal ati yaa hin barbaachisu kana sammuu teessantti hima. Akkasii biroo si wajjin haasa'uun qabu galatoomi. Jabaadhu. Ciao. Ibsa waan nuti darbattee maal deemtaree nana waasetti muudhee. Hawa nu qortee atillee wallahi. Nu qoree qurbaani booyaaki. Sagaleen koo jira ijoollee abdi jira. Jira tokko. Jira sagaleen. Jira. Itti fufi. Si dhaga'u jirra. Ani Harargee gidduu waa'ee sirbii jedhamu kana ammoo dhaga'anis ibsaan gaafataa ture hin beeku. Yoo Harargee immoo gaafate immoo waan abbaan immoo gaafate waan godhu hin qabu jedhee man callise fakkeenyaaf ani keenya 5G gaafa jedhamu fakkeenya isiitti mootummoota shantu turan jalqabumaa kaasanii shanan gibee mootummaa jalqabaati. Akkuma sana ani ibsaa waan inni moggaasee fidu waan abdii ibsaan moggaasee fidu kana hin beeku. Harargee waan taatanii waa'ee Harargeen hin beeku jechuu barbaadeet. Ani ibsaattis bu'uun barbaadu. Ibsaa tokko galatoomii gandaa keetti fufi please manni kan kee mana kutaa namaa diigoo kan taane mana Oromoo diigoo kan taane mana abbaan barbaade yaada garee yaada bakka fideetti feetu kan taane mana siidama. Galatoomii. Ulfaadha. Maal eenyutu diiga maal kutaa? Tokkummaa wanni mana taa'u jiruuf ajandaadha. Ajandaa kan itti irra deebi'i. Akkasitti hin irraanfatina waa'ee nasiyaatillee wal bakka takkatti nu hundinuu akka wal geenye keessaafuu feemisoonni dubbii. Ibsaa mana murtii kan dhiyeessaafanii Rashiidati ibsaan gaafatin naan jetta silallee. Inni illee jimmatti rasaasa wayii warra jimmaatti darbatee ture jedheen gaafataa ture bara akka nama tokkotti sin gaafatin jetteen harkatti qabdaa.